Hayyee baga nagaan dhuftanii akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kan keenyaa bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabu isiniin jedha. Mee guyyaa irraa waa tokkoon qabadhe isinii dhufe. Innis maal inni hojjettanii YouTube irraa qarshii argachuun ni danda'ama yookaan immoo galii argachuun ni danda'ama birrii argachuun ni danda'ama kan jedhudha. Isa kanaafi deebiinsaa eeyyee yeroo ta'u akkamittiin kan jedhutti isinii deema. Fakkeenyaaf keessumattuu amma yeroo ammaa kana waan teknoolojii wajjin wal qabate kana irratti hojii baay'een hin jira onlaayinii sana keessaa immoo tokko yuutuubiidha sooshaal miidiyaa jiru keessaati. Tiiktookiin fa'aa warri kaan akkuma jiranitti ta'e caalaatti garuu inni kun yuutuubii irraa argachuun ni danda'ama kan jedhu irratti narra yaada kan koosinii qoodaa jechuudha. Nam tokko yuutuubii banachuudhaaf maal qabaachuu qaba kan jedhu gaafa isinii kaasu tokko yuutuubii banatee nam tokko yuutuubii irraa galii argachuudhaa fi qarshii argachuudhaa fi waan isarraa barbaachisu maalni kan jedhuun isinii kaasaa tokko fedhii qabaachuu barbaachisa. Kaayyoo qabaachuus barbaachisa. Kaayyoo maalii? Kaayyoo iyyummaa keessaa ba'u. Lammata fedhii iyyummaadhaa wajjin nagaatti chaa'oo jedhanii wal biraa galu. Fedhii hojii hojjechuu. Sadaffaatti maal nu barbaachisa? Seelfoon yookaan immoo smaartfoon bilbila smaart ta'e jechuudha. Dhaal jedhee tokko bilbila eenyu ta'e tun taane kan smaart ta'e qabaachuu nu barbaachisa jechuudha. Itti fufee hoo iimeelii qabaachuu nu barbaachisa. Iimeelii banachuun salphaadha. Mana kompiitaraa kamiinuu deemtanii ammumayyuu dhaqxanii banachuu dandeessudha. Waa tokko rakkoo hin qabu jechuudha. Waan salphaadha sun. Hiriyaa keessaniinuu ofii keessaniifuu hiriyaa keessaniinuu naa baneechuu dandeessu ofii keessaniinis naa baneechuu dandeessu jechuudha. Waan salphaa baay'ee salphaa jechuudha sun. Inni kan biraa amma namoonni yeroo yuutuubii banachuudhaaf yaadan ani kaameeraa hin qabu waan inni ittiin waa waraabu maal obboleetti hin goomin. Hanga kaameeraa bitachuu bira geessutti moobaayilii kee itti fayyadamtee viidiyoo yuutuubii ittiin hojjechuu dandeessa. Laaptooppii qabda taanaan, deeskitooppii qabda taanaan ittiin hojjechuu dandeessa. Hanga kamitti? Hanga sadarkaa kaameeraa yookaan immoo viidiyoo kaameeraa bitachuu geessutti jechuudha. Sun jechuun hanga yuutuubiin kan kee fudhatama argatee galii sii galchuu jalqabutti waanuma ofirkaa qabduun sochootee gara settaanutti darbuu dandeessaa jechuudha. Malee har'a dirqama istiidiyoo qabaattee yookaan immoo biiroo kophaatti of danda'e qabaattee kaameeraa qabaattee waa hunda guuttattee itti galtatu hin taane waa xiqqoo irraa jalqabda. Waa xiqqoo irraa bilbila qabaannaan sigaa smaartfoon jechuudha. Qabaannaan sigaa yoo immoo deeskitooppii qabaattee laaptooppii qabaannaan immoo baay'ee gahaadha jechuudha. Sana maal goota? Zuumii appilikeeshinii zuumii daawunlood gooteetu zuumiidhaan of waraabdaa jechuudha yookaan immoo namni tokko tuus hin gargaariin kophaa kan kee teessee bakka sagaleen biraa hin dhaga'amnetti ofuma keetiin waraabuu dandeessa. Waan dabarfachuu barbaadu. Maal irratti hojjedhaa waan jedhu irratti taalentii qabdustu beeka. yuutuubii irratti hojjechuun maaliif barbaachisa? Tokkoffaa taalentii qabnu mul'ifna. Lammata galii ittiin arganna. Sadaffaa ittiin bashannanuu dandeenya. Ergaa qabnu ittiin dabarfanna. Asuma bakka teenyu teenyee addunyaa mara nama nu dhaggeeffatu hundumaa nama afaan keenya dhaga'u hundumaa fi ergaa ittiin dabarsuu dandeenya jechuudha. Baay'ee karaa salphaa ta'een. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Gaafa banattanii kaatanii itti deemtan immoo yuutuubii akka inni yuutuub orgaanaayzeeshiniin sun akka inni seera qabeessummaa isiniif kennuuf yookaan immoo yuutuubii kan keessaniif seera qabeessummaa kennuuf moonitaayizeeshinii waan jedhamu jira. Moonitaayizeeshinii bira ga'uudhaa fi yuutuubii ati banattee namni waggaa keessatti waggaa tokkotti namni 500 sabskiraayib sii gochuu danda'uu qaba. Erga kun ta'ee booda yoo xiqqaate jechuudha nama 500 guutuu qaba. Duraan 1000 ture amma 500 itti gadi bu'eera. Sana booda ammas watch hour yookaan immoo sa'aatii namni itti sii daawwatan jechuudha. Waggaa tokko keessatti 3000 ta'uu danda'uu qaba. Watch hour rakkoon qabu ati iyyuu bantee hiriyoonni kee iyyuu bananii laaptooppii yookaan deeskitooppii qabda taanaan bantee iyyuu dhiiftee deemuu dandeessa biraa namni akkasii dhaggeeffatu gochuu dandeessa. Otuun dhaggeeffatanii sagalee isaa miyuut godhee
Namoo akka inni caal jedheetuma baneesii kaa'ee wachaa horiin sii guutu godhachuu dandeessa kun salphaa. 3,000 isaa gaafa jennu waan guddaa nutti fakkaachuu danda'a. Akkasumiti. Ji'oota muraasa keessatti utuu waggaan guutin ulaagaa monetaayizeeshinii kana guuttachuu dandeessaa jechuudha. Isa booddee yuutuubiin mataan isaa iimeelii kan keetiin monetaayiz akkati gootuuf ergaasii ergaa. Of eeggannoo ati gochuu qabdu immoo tokkoon sitti meetan monetaayizeeshin piroosesii gara fuulduraatti itti fufeetan viidiyoo biraa irratti hojjedheessinii gadhiisa dheeraadha waan ta'eef bal'aa waan ta'eef of eeggannoon ati gochuu qabdu immoo jalqabummaarraa jalqabdee viidiyoo namni biraa kanaan dura yuutuubii irratti fe'e sirba ta'uu jechaa ta'uu diraamaa ta'uu barumsaa ta'uu waan fedhe ta'uu waan namni yuutuubii biraa irratti kanaan dura fe'e fedhuu hin qabdu never. Sun viidiyoon kan kee YouTube chaanaliin kan kee akka inni kufu si jalaa godhachuudha. Gaafa ulaagaan sila siin jedhe subscriberii 500 guuttee wachaa horiin kee 3,000 ta'ee jedhu YouTubein gaafa si ilaalu seera qabeessii gochuudhaaf gaafa ilaalu jalqabarra jalqabdee waan itti hanga dhumaatti achirratti feetee ilaala. Waan kun is it your original work hojii kan keessa oriijinaaliidha moo miti kan jedhu check godhachuudha. Erga check godhee booda kan nama biraa kanaan dura faarfannaa ta'uu sirba ta'uu manzuumaa ta'uu walgayyee ta'uu oduu ta'uu waan fedhe ta'uu jechuudha. Barumsa ta'uu waan fedhe ta'uu diraamaa ta'uu waan namni kanaan dura yuutuubii biraa irratti fe'ee jiru yoo irratti feete si jalaa kuffisa jechuudha. Tootaalii yuutuub chaanaalii kan keetiif beekamtii hin kennu. Isa booda immoo maal goota yoo yuutuub chaanaalii kan keetiif beekamtiin hin kennamne yeroo jalqabaatiif maal goota isa jedhu yeroo jalqabaatiif si jalaa kuffise jechuun kuftee hafta jechuu miti. Maal akka gochuu qabdu gara fuulduraatti viidiyoo biraa hojjedheetan akka inni fudhatama si argatuuf irra deebi'ee jechuudha. Irra deebitee gaafachuudhaaf viidiyoo biraa kan biraa nan hojjedhaa. Sanarratti ibsa gaasiniif fillaadhaa. Keessumattuu namni yeroo kanatti dargaggeettiin hojii dhabaa ta'ee hojii dhabduu taateen mana teessu barnoota yuunivarsiitii kolleejii adda addaa irraa barattanii warri immoo isa duwwaa otoo hin taane yeroo gahaa qabdan keessumattuu biyya alaa warri jirtanii hanga maadaamiin keessan keessumattuu biyya arabaa warri jirtan shamarran keenya dargaggoonni keenya jechuudha. Hanga maadaamiin hojii isinitti kennite yookaan namni isin qacare hojii isinitti kennee deemu erga deemee booda immoo hanga namni sun dhufutti yeroo boqonnaa qabdu yoo ta'e daqiiqaa 30 qabdu yoo ta'e daqiiqaa 20 qabdu yoo ta'e guyyaa sana keessatti waan yuutuubiidhaaf sin barbaachisu waraabbattanii gadhiifattanii taa'uu dandeessu jechuudha. Fe'attanii taa'uu dandeessu jechuudha. Maaliif ittiin maallaqa argattaa, ittiin guddattaa, ittiin jijjiiramtaa, ittiin biyyi jijjiiramaa, ittiin maatiin jijjiiramaa karaa ittiin guddatanuudha siniin jechuu barbaadeetani malee nama muraasa qoduwaaf immoo kana jama miti. Namni hundumtuu namni fedhii qabu kaayyoo qabu banee ittiin yaada isaa dabarfachuu danda'a, ittiin guddachuu danda'a. Isa kana waan qabudha waan ta'eef please ammumarraa jalqabaati. Adeemsa kana sochii kana jalqabaan siniin jedha. Hanga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. YouTube chaanaalii kana immoo yoo isinitti tolee subscribe, share, like gochuudhaan keessumattuu subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan naagaa ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii naa qabaadhaa yeroo taanutti mata dureedhuma kanaa wajjin wal qabatu adeemsa sin adeemuu qabdan tuuftanii isa qabadheetan sin yaaddaa galatoomaa.